haati eebbaa maaliif haasaa akkasii san dubbatte? Maaliif akkasitti? Rakkoon suni maali? Maaltu isii mudate? Maalirraa akkas jechuu dandeette? Sababni isiin haasaa san haasa'uu dandeetteef maali inni? Dhugumatti haati eebbuu waan san dubbachuun isii waa hedduutu isii dubbisee haati eebbuu lafatti wanna kana akkatti kaatee ofirraan jenne jechuudha. Rakkoo garagaraatu isii mudate. Nutis ni beekna rakkoo isiin keessa jirtu waan isiin keessa jirti. Nuti garuu erga walitti dabalamnee isii miidiyaa irratti dhufuun isii isheen amma nan beektu inni jalqaba yeroo gara miidiyaatti dhuftee gama kootiin maatii kanatti dabalamu yuutuubii isii duraa san Amaariffaan hojjetti. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jirtu akkam nagaa keessanii fayyaa keessanii isiniin jecha hordoftoota akka kabajamtoota maatii chaanaalee Mona 24 suma viidiyoo keenya laayik gochuu fi sheer gochuu sabiskiraayib gochuu akka hin daganne. Ammoo maal isinii qabadhee dhufe waa'ee haadha eebbuu. Haati eebbuu maalirra jirti? Maal keessa jirti? Maaliif haasaa akkanaa dubbatti? Anuu otoo deemee jettee gaafii addaati ka faayoo gaafatte. Faayoo irratti dubbiin sun immoo gaafii guddaa ta'e itti dhagame. Maaliif waan kana jechuu dandeette ka jedhutu sirriidha. Haati eebbuu dhugumatti jechuudha gara miidiyaa gaafa dhuftutti ani isheen nan beektu an sirrittiin isii hubadha. Odoo amma maqaa akkana jedhee na beekuu dandeessi. Garuu immoo haati eebbuu jechuun dubartii jabduu keessarra isii dhuguma ilmaaf duutu ilmaaf waa hedduu taatu haadha eebbuu arge. Haati eebbuu mucaa kana duukaa mucaa isii ni beektan eebbaa ni beektan jechuudha. Baay'ee duuka rakkatte. Dhugumatti baay'ee duuka rakkatte. Fayyaadha. Waa isii waa rakkisee miti. Fayyaa ilma isiitu. Fayyaan harka Rabbiiti. Rabbiin nama furraa. Rabbiin nama dhibaa. Isa kan nu fayyisee, isa kan nu hiiku. Isa kan nurra kaa'u. Nuti hin baanaan galla akkana godhanna san godhanna jennee Rabbiitu baasee nagaan nu galcha jechuudha. Waa hunduu harka Rabbiiti. Obboloota koo haadha eebbuu kanaaf hamma dandeettanii otoo gargaartanii, odoo bira dhaabbattanii, otoo gorsitanii akkuma faayuun jette dhugumatti baay'ee garaa na nyaatte jechuudha. Yuutuubii isii duraa sanarratti wallaahi ijoolleen hedduun akka isiin daftee sa'aatii guutuuf ijoolleen yeroo sanii hedduutti gargaaraa turanii. Haati eebbuu nama miskiinaa nama immoo qarqaarsa yuutuubaroota xixiqqaa kana odoo hin taane qarqaarsa guddaa yuutuubaroota akkasumas warroota tikteekkiraa giiftaroota moo maal jedhan san namoonni akkanaa kun haala eebbuu kana bira dhaabbatu qaban. Ilmoo isii kana badattee ilmoo isii kana guddifachuu barbaadde. Ilmoo kana ni jaallatti jechuudha. Dhugumatti waa hedduu duuka taate jechuudha. Maaliif fayyaadha. Daa'ima dhiisati guddamaanu yeroo fayyaa dhabe hammam namni hamma duuka cinqamu ni beektan jechuudha. Dhugumatti jechuudha. Dhugumatti guddaanuyyuu yeroo dhukkubsatu hammam nama miidhu. Hamma namni hin jiraamte akkanumatti dhugaan isin jedha obboloota koo. Mee hamma dandeettanirraa qarqaarsa xiqqishus ta'e guddus ta'e otoo walitti qabamee fi dhugumatti na gammachiisa. Maaliif dubartiin tuni dhugaa nama jabduudha. Ni tattaafatti ilma isiitiif gizee kaan gursaa mee daa'ima kana akkatti of fuudhanii jechuudha. Daa'imni kun wallahi baay'ee garaa nama nyaatti. Kanarraan immootuyyuu inni namoonni qarqaarsa hin dandeenye namoonni isii bira mallaqaan qarqaarsa hin dandeenye dhugumatti mucaa tana du'aa isii barbaachisa. Du'aa godhaaf amantaa kamiinuu jechuudha. Maaliif daa'imni tuni miskiinaa waan beektu sabiyyeedha. Rabbiin nu jalaa dhagaa amantama kamiifuu musliimis ta'e kiristaanis ta'e hundumti keessanuu mucaa kana du'aa godha. Rabbiin fayyaa isii tana haa kennuufi wallaahi hin fayyitii. Maaliif yoo Rabbiin ganama isii murteessin hin turti malee fayyuu jirti jechuudha. Namoonni bilbila isii qabdanii isitti dhiyaattan lakkii yaada akkana haadha eebbuu waan akkanaan hin ta'u. Himmootuyyuu isiin immoo haadha eebbuutiif dhaamsanii dhaabu abdii akkanaan kutatanii abdiin kutatiin. Maaliif jireenyi waan hundaatu otoo ta'u otoo daa'ima tanas irratti dhukkubu waa hundi keessatti atoo obsituudha. Obsa qabdaa nama gaariidha nama jabduudha.
jajjabaatti askeetti haasofni akkanaa sirraa malu ammallee obsi rabbiin ilmootee si haa fayyisu. Maaliif yoo jettan dhugumatti inni gaafa tokkotu dalagaa oolee guyyaa guutuu yaani isaan dikkisii qabanii dalagaa oolee ilaa ganamarraa halkan bareetti jechuudha. Maaliif amma ilmoon gisee kaan yoo hirriba ku hirrafin yoo fayyanan gaafa kaanii maal isinti fakkaate nati jooree jechuudha. Kaasana marra kaatee ilaa bariisatti amma halkan lammaffaa kan xumuruuf deemtutti mataan kun akka hoolaa martooti. Namni hirriba yoo qabaanne mataan isaa kun hunda layne fakkeenyaaf yoo sammuun keessan fayyaa qabaate yoo manni keessa gaarii jiraate yoo ilmoon sitti hin dhukkube yeroo sanitti sammuun keessa firiisitaa inni tasgabbuuftee haasoftaa. Haasaa kanatti isinii deebi'ute gaaf kan akka hoolaa martootti hirriba irraa isinii kaase. Maaliif kun waa'ee haadha eebbuutii wal qabata. Haadha eebbuu fakkeenyaaf nama yeroo muraasa rafu nama yookiin sa'aatii takkaa lama rafu daa'imni sun yoo raftee rafti. Isiin bar daa'ima san bichaan qabdu daa'ima san bichaan qabdu jechuudha. Maaliif ijoollee qabdi, abbaa manaa qabdi, eenyu kaa dalagaa daa'imman birallee qabdi. Gaaf kan yoo sanitti isinii deebi'e hirriba namni hin rafne akkasiin jonjora hoolaa martoo jechuudha. Ani ganamarraa qabee ila bariisaa halkan lammataatti yeroo deemu inni ganamarraa qabee akkas dalagaa oolee ammas yeroo jedhutti mataan na soore dhuguma isiniin jedha girgiddaa kinoo kisee akkana fooqi ol ba'uun hin jiraa miti darajinis isatti kaasii bu'e waa dadhabe hundi waa mataa kiyya kana akka nama qumaa nyaatu yookiin nama haraqee dhuge tokko hin jiraa miti waa na qabe hundi bakka inni dhaqe wallaale. Kaawuu sirii jaanja'ee sun ergas iddoo hirriba kiyya na xaabe maaliif bakki inni dhaqe waan sun na dhukkubne beekaa dhaan girgiddaan na dhaye sun akka na dhaye silaa nama suriin ta'e addaan baatu. Ani maaliifi dadhabbii qaama kiyyaatu natti jira hirriba jechuun fayyaa qaama keetiiti. Tokkoffaa hirribni fayyaadha. Isin galee garuu haati eebbuu jechuun yeroo muraasa nama rafuu yeroo bultii isiitillee tattaafatu dhugumatti baay'ee garaa na nyaatti. Kanarratti maaliif dubbadde dhugaa dubartii kanaaf hamma dandeettanirraa otoo qarqaarsa gootanii fi yaadallee bira dhaabbachaa ima baafna bakka hin taanetu yubar ima baafna bakkuma biraatittu maaliif isiin hoo isiin rakkattuun tuni isilleen eenyu qabdi waa hedduu isin jedhan ba'aa hedduu dhugumatti namoonni keenya kun akka isaan fayyaa hin qabnetti arge kumanti isii jalatti yeroo deemee ilaalutti namoonni dubartii akkatti ilmoo isii wajji rakkattu tana arrabsan rabbiin zayyaa keessan isinii haa qabalu rabbiin waan isin qabatan isinii haa qabu hin jedhu ani maaliif fayyaan harka rabbiiti isin abaaru garuu mootuyyuu otoo isii akkatti ilmoo wajjin qabdu otoo isii akkatti halkanii guyyaa dhaabattu otoo ilmoo isii tana irratti akka dhukkuba argitan jechan taane haadha eebbuu meekaappiin dibattu akkasin taatu maalin taatu jettan rabbiin isinitti halaalu. Dubartiin tuni dubartii dhugumatti yeroo isiititti dubartii jabduudha. Namni waa'ee isiin beekne isii bari namni akkuma si beekuun jechuudha. Akkuma si beekuun bakka asitti si hima. Akkuma har'as ergeen si hima. Kaleessa maal keessa tarreen jedhu. Kaleessa akkam keessaa bahee kaleessa ani akkam ta'e. Dhugumatti namoonni amma nama arrabsan kun ani ilaa isii san arrabsurraa baatee tan arrabsa. Maaliif firee? Garuu dubartii akkanaa jabduu tana ilma isii duuka halkanii guyyaa gursaa bultu tana wallahi rabbi sinneesoo ishee atitaa haadha eebbuu arrabsitu rabbiin akkasin dhiifne beeka. Maaliif firee dhugumatti nama miskiinaa nama jabduudha wallahi nama jabduudha. Isiin amma kanaa bifa qabdi maaliif hojjettan? Ilmoo kana duuba meeqa kamtuu oduu biyya keenya san keessa waan jiru hunda oduu beektan waan jiru hunda oduu argitan akkamitti waan akkanaa haasoftan. Ani waan biraan dubbadhu haadha eebbuu kana namoonni onneen teessan isin jiitee namoonni qarqaarsa godhuufi barbaadan karaa fayyootillee lakkoofsa isii argachuu dandeettanii
haadha eebbuutiin immoo lakkoofsa keenya maxxansuu jettanii haadha eebbuu isinii maxxansuu dandeetti. Namoonni yuutuubii isii irratti illee viidiyoo maxxansuu barbaadan yaada adda addaa namoonni ciccimoo yaada qabdan fakkeenyaaf Oroon qarqaaraa jirti. Akka yaada mataa isii amma dandeettanii dhugumatti jechuudha. Oroon qarqaaraa jirti dhugaa dubbachuuf namoonni akkatti dandeettii qabdanii akka Oroo kanatti viidiyoo hojjettanii fi haadha eebbuutiif dabarsitan iddoo takkatti gammada. Anodoo akkatti hojjedhee fi tokkoof hojjedhee tokkootu isii hojjedhee natti tola jechuudha. Maaliif mucaa kanaa fi hamma tokko diggifee ta'a jedhee yaada. Rabbiin immoo tuyyuu dhugumatti haadha eebbuu kanaaf hamma dandeettaniin gargaara. Rabbiillee isii haa gargaaru, ilmoo isii tana isii haa fayyisu. Wallaahi qarqaarsa isin gootaniif Rabbiin ilmoo isii tana isii haa fayyisu jettanii oduu ani gootan santu na gammachiisa. Wallaahi ilmoon isii tun isii fayyite isin bishaan dhuudee yoo bultetu nama ga'a. Bishaan gurraacha dhuudee fayyaan ilmoon namarratti yoo fayyaa dhabde hamma nama gootu abbaa ilmaa sanitu beeka. Dhugumatti mee ijoollee namaa guddistan kanaayyuu biyyuma namaa kana keessatti ijoolleen tun iyyuu isinitti boottee isin maraachite maal isin goote hin beekne nuti hunduu jechuudha. Waan ilmoon nama gootu ka fayyaa dhabe dhiisati. Kanaaf inshallah waan hundumayyuu Rabbiin haa laaffisuu. Isillee Rabbiin ilmoo isiitii isii haa fayyisu. Haadha eebbuu haasaa kanatti akkasitti hin deebine immoo abdii guddaa sirraa qabna isin jechuu barbaada. Namoonni yaada qabatanii fi namoonni haadha eebbuu gargaaruu barbaadan gara yuutuubii isiitiin dhayitanii akka lakkoofsa isii gaafattan abdii isinirraa qaba. Ilaa musliima kiristaanaan jedhan rakkataa kamuu rakkoo baasa. Isii kanammoo adaraa amana keessanii nagaatti.